suuraa irratti immoo daawwicha san booda isinii maxxansa. Dawaan suni warroota dhukkubeefillee warroota ijji isaa miidhameefillee warroota dhukkubbii jedhamuufillee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم ترتروا دكتور سانتي أورو شون دم كيسن من الجوندي كوسنا لك أبو تشاغويا هدام موتيو وانا جايبت فوق أبغى لسني في دينجرا وان أبيك يا رافا يا دبي فرما تركت لي تنجل مالي في سنين كون وان جد الرأى وان هندو مكيسن وموت وجارب بمنا كمان كذا تسرق كسادرو jadi ya dan nak buat lagi siapa makan nam silki payedam ninjuru namo tu silki payedam hundum tu yumo tu yuana kesan wan kambu pirra payedam tan jadi ya da Mark abatte dufte chun kesan hinafu kino hinargitan jedhe yaada wanta kana duraan dursee immoo warroonni chaayinaalii kana faaraa taatan laayikii subscribe comment gochuudha yaada keessan na qoodudhaani chaayinaalii kana jajjabeessaa nallee jajjabeessaa akka waan haaraa guyyaa guyyaatti qabeessanii fiduu jechuun barbaada inni kuni dawaa ijaati hundumti kennayyuu kadhan kan isa kanan beenne yaada mana keessa qabaachuu dandeenya suuraa irratti booda isinii fannisa kina waan akkanatu isa keessatti argama irra caalatti immoo isa kanarraa dubbachuudhaaf miti suuraa isaa ofirraa maxxansa daawwichisan fixeen jira amma booda suuraa isaa isiniif hin kaayaa waa'ee isaa irratti himuu barbaade tokkoffaa nuti warroonni biyya ormaa jiru ta'ee biyya keessa jiru ta'ee gizee ammaa kana namni silkiin fayyadamne hin jiru garuu silkii laallee ijji kenna miidhamaatu jira ijji kenna miidhamaa anamma akka mataa kiyyaatti YouTube kanarratti baay'ee ijji kiyya miidhame ijji kiyya kan miidhameetiin hin jedhe hedduu hanga silkii laaluu dadhabuu jira yoo ala gadi boo ala laaluu hin danda'u ijji kiyya kun oomisitti dadhabde imimmaan nabootti yeroo hundumaayyuu yeroo tokko inumaayyuu mootuyyuu baqa narra garagala jechuudha narra garagara ijji kiyya kanarra narra garagara waa arguu hanga dadhabuu jira si ga'e boodara waan ta'u dhabee qaalitti bira jiru kanatti madheennan isin daawwicha kana naaf iddee jechuudha suuraa irratti immoo daawwicha san booda isinii maxxansa. Dawaan suni warroota dhukkubeefillee warroota ijji isaa miidhameefillee warroota dhukkubbii jedhamuufillee baay'ee fayyada hundumti keessanuyyuu isin dhukkubuu qofaafiyyuu miti warroonni silkii fayyadamtan hundumti keessanuu daawwichisan manaa hin dhabina keessattuu immoo dawaa kana beektan jedhee yaada namni hin beekne hin jiru isa kana mana isin dhukkubuu baate dawaan kuni kan ija qulqulleessu namoonni hin beekne jira yaad kan ija keessan qulqulleessu jechuudha yeroo kamuu dibatte yeroo kamuyyuu yeroo hin gaafatu dhukkubbii hin gaafatu eenyuun nama guddaa xiqqaa hin gaafatu jechuudha hin barbaachisu hundumti keessanuu dibattanii irraa fayyadamuu dandeessan yeroo barbaaddanitti maaliif ija keessan qulqulleessa ija keessaniin qulqulleessa gaafa san immoo yoo ija keessanii kan irra garagalu kuni silkii keessa laatanii dadhabdu kuni haylii godhataatiin deemti jechuudha. Karaa qal'aadhaan dhiga kee ija kenna dadhabbii irraa eeguu dandeenya rakkina irraa dura baraaruu dandeenya jechuudha. Inni biraa daawwicha amma isiniin jedhisan inni sunis halkan markan fayyadamtan dawaa sanii ana qofa miti namoota baay'eetu irraa fayyadamee jaartiin ambira jirtuun illee fakkeenyaaf opereeshinii taateetiin turte yeroo sanitti dawaa kanas kennaniifi turanii tokkos kennaniifi turan. Irra caalatti garuu dabalataanii intalli isii dawaa kan alaa bittee fayyadamaa turte anas na dhukkubna isa kana alaa bittee jechuudha. Torbee tokkoo fi akkasii bulee 8-9 itti fayyadame achi keessatti ijji kiyya nagaa taree amma isin wajjin hanga silkii dibee silkii wajjin haasa'uu jammare dura silkirraa silkillee dhiiseen ture fayyadamuuyyuu karaadhuma waan tokko viidiyoo tokko maruu miti biyya dawwalee maatii kiyya dubbisuun dadhabe wallahi dhugaan isinitti ma warroonni na beeku na beektanii warroonni YouTube irratti beeku namoota hedduu ni quba qabaan jedhee yaada warroota hin beekneef hin jedheeti hanga biyya dawwalee biyya dubbisuu dirasii dadhabuutiin galee dubbisuu dadhabuutiin ga'ee jechuudha silkii laaluu hin danda'u ijji kiyya kana silkii bannaa immaan keenya bootoo kan immoo laaluu hin dandeessu akkasii qabataa ta'e dhaqanii kushiina deemeetiin kushiina deemu kushiinadhaa fi mana daffagataa mana keessatti darbu kanatti kilaasii kanaa baay'ee gara biraa deemu baay'ee na miidhamte baay'eedha namoonni akkasitti isin miidhamtee fi ooduraaf illee immoo isin miidhamuu danda'a isin miidhamuu dandeessi waan ta'eef dawaa kana yeroo kamittuu fayyadamaadha yeroo hin gaafatu qaniin gaafatu waan ta'eef kana manaayyuu hin dhabinaadha warroonni kana miidiyaa fayyadamtanii warroonni miidiyaa dalaydaniillee warra miidiyaa irra hin dalaynellee akkanuma awwaalaaluudhaaf seentanis dawaa kana bitadhaatii mana kaayyadhaatii yerootti halkan ijatti qicadhaatii biraa rafaa akkasuma immoo qullubbiillee fayyadama qullubbiin dawaa kana hin jedhamne waan ta'eef qullubbiin dawaa kana hin jedhamne fakkeenyaaf qullubbiin yoo isin irra kaayyattanii imimmaa yaasti isin gubdee imimmaa yaasti imimmaa isa wajjin wanti hundi isin keessaa ba'a jechuudha imimmaa isa wajjin iji keessan ka gogaa jedhe kun jechuun iyyaa wanti keessa hundumtuu imimmaa isa wajjin isin irraa waan ta'eef isin qulqulleessiti qullubbiilleen akkasuma fayyistillee biyya kennattuu yeroo dhukkuba duraan qullubbii fayyadamaa turre
namoonni hedduun hin beektan jedheetiin yaada kanaafuu itti fayyadamuu hin dhabinaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya warroonni silkiin ija keessan isin midhatin hin jiru mixibbirii fakkeenya banaa kimii deemnaa mixibbirii naa kennanii wanta isin hin barbaadu tokko ministirii moo maal jedhama afaan biraatiin dhiifama naa godhaate ministiriin sun xuroo miti. Fakkeenyaaf yeroo hunda ministirii uffattee bakka hunda deemuu hin dandeettu. Yeroo hojjettu boshinaa keessa hojjettu jira, bakka hunda hojjettu jira. Ministirii san barannaan immoo baay'ee iji keessan miidhama. Akkamii deemna ministirii sanaa kennanii ani immoo ministirii san godhachuu hin barbaanne. Har'a godhachuu nan danda'a garuu yeroo hunda irratti yeroo itti deebi'ee godhachuu hin danda'u waan rakkisuuf jedhee dawaa barbaadachuu irratti xiyyeeffannoon kiyya malee ministirii sanii miti xiyyeeffannoo kiyya jechuudhaan barbaanne san godhachuu dhugaa dubbachuudhaafi. Kanaafin ministiriin faayidaa hin qabu warroonni iji keessa dhukkoo ministirii isinii kennan ministiriin fayyadamina. Dawaa fayyadamaatii dawaa barbaadadhaatii ija keessan dhukkubbiirraa hanqina rakkinarraa baraaradhaa malee ministiriin dhugaa baay'ee isin miidha gara fuula duraatitti. Hin beektan jireenya biyya keenyatti gaafa galteetiin jette waa hedduutu jira. Namoota hundaa haalli mijataa fi ta'ee taa'anii tumaanii akkuma ammaa kana hojii mana keessaa bichaan dalaganii hojii ala keessaa deemu jira. Indoon baadiyyaa fa'aatti qoraan dhaqu jira, bishaan dhaqu jira, baabura jira, kana jira. Bakka kan hunda isaatu xibbirin godhattee deemuun baay'ee sitti ulfaata. Dhuguma himna mi'a kan garuu akka kiyyaatti bakka namaa bu'eetiin ilaalu wanta akkasii kanatu hojii turan dhufa gaafa xibbirii isaan fudhunaan jiran. Kanaafuu akkasitti fudhadhaatii gaafa biyya gallee rakkoon irraan gahaa wanti kun jedhaa yaadaati. Xibbirii osoo hin taane osoo achi bira isiniin hin gahin dawwaatti barbaadadhaa ija keessan. Silkiin immoo ija keessa waan sirrii miidhuuf keessattuu immoo halkan yoo raftan ifaa cuftanii geessanii silkii ilaalina. Wanta akka sana miidhan jiru waan ta'eef. Ifaa cuftanii geessitanii silkii ilaalina. Usuma ifaan jiru malee hanga danda'ame tokko ifaa keessatti ilaala. Bidilibsii keessatti waan namni kenna maal godha beektu gad uffatee bidilibsii keessatti silkii ilaala. Dhugaa rabbi dubbachuudhaaf ani garuu akkasitti salaalu baadhu ifaa cufeenidha kan fayyadamaa ture. Sababbiin isaas ijoollee saba biraa wajjin waan as keessa dalaguuf ijoolleen kun akkan ofitti silkii kana baneetiin ilaalu hin beektan hundumti keessan dhiyaadha. Silkii akka baneetiin biratti ilaaluun barbaadanii kanaaf ifaan irratti cufanii hin rafuu wanna jedhanii maal jedhanii kanarraa waan isaan rakkisaniif silkii cufeetidha ifaa cufeetidha kan silkii ilaalaatiin hin ture bidilibsii keessa osoo hin taane ifaa dhuma cufee akkasumatti ilaalaa kanarraa achi kiyya baay'ee miidhamee hanga hakimii dirasii nageessisa jechuudha. Akkasiin isiniin jedha obboloota kiyyaa fayyaa hin dhabinaa itti fayyadamaa irraa fayyadamaan isiniin jedha galatoomaa ulfaadhaa. Chaayinaalii kana immoo laayik sabskiraayib koomentii naa gochuun dagatinaa koomentii yaada keessan naa godha yaadni keessan na jajjabeessa waan ta'eef. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa walitti nu haa deebisuun dhuma kennayyuu.